Eshi waaqayyo gooftaan guddaa sina jajjabeessu ani maqaan koo Galataa Ulfinaa Giiloon jedhama. Adeemsa qulqullinaaf magariisuu aanaa caffee karaa buurraa. Guyyaa har'aa sagantaan kun asitti qophaa'ee waldaan sagalee misiraachuu kana qopheesse haala bareedaa akkasiitiin qopheesse sagantaa kana irratti nu waamuu isaatiif galateeffachaa. Inni kunis immoo maayinni imaammataaf tarsiimoo mootummaan keenya baasee biqiltuu dhaabee faalama qilleensaa hambisuudhaaf karoorfate kanarratti akka waldaa amantaatti adda durummaadhaan kana keessatti argamtanii hojii hojmaata mootummaan keenya baasee cinaa dhaabbattanii fakkeenya biyyaa fakkeenya dargaggeessaa ta'uu keessaniitiif guddaa sin galateeffadha. Inni guddaan maayinni garuu hojmaata mootummaan baasee yommuu akkanatti lafa qabsiisnee wal gargaarree deemnu rakkoolee faalama qilleensaa hambisuu qofa otoo hin taane nyaataaf illee kan ta'u biqilaa nyaataaf ta'u biqilaa miidhaginaaf ta'u biqilaa naannoo keenya bareechuufiin akka lagdillee citee hin banne waan nu gargaaruuf hojiin isin amma hojjechaa jirtan hojii akka aanaa caffee karaa buutti fakkeenya ta'uu fi hojii gara fuulduraatti jajjabeeffamuu qabu waan ta'eef nutis yeroo hundumaa cinaa keessan dhaabbanne guyyaa isin nu barbaaddanitti hojii isin hojjettan akkasuma akka isin fakkeenya taatanii aanaa keenyaaf fakkeenya taatanii argamtan kanatti nutis sin cinaa dhaabbanne kan si jajjabeessinu ta'uu ibsaa. Hojiin amma isin hojjettan kun immoo hojii nama boonsuuf hojii fuula duratti fakkeenya mana amantaatiif ta'ee mana amantaa biraatiif irraatii fakkeenya ta'ee muuxannoo irraatii jijjiiramu waan ta'eef hojiin amma hojjechaa jirtan kun gaariidha. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama boonsa, baay'ee waan jajjabeeffamuu qabudha. Guddaa galatoomaa jajjabaadha isiniin jechuun barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, isa hundumaa gochuu danda'u, isa hundumaa irra jiru maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kan hundumaa mocarraa kan nulaates Waaqayyoodha. Ani maqaan koo Raajii Fiqaaduu Moosisaan jedhama. Hundeessaa fi tajaajila waldaa sagalee misiraachuu Waaqarraa guutuu addunyaati. Akka chirchiitti akka alamganaatti damee alamganaa irrattis gaggeessummaan tajaajilaa jira. Deebi'ee immoo akka mana amantiitti aanaa akka kutaa magaalaa Furiitti gurmii abbootii amantii keessatti nama gahee qabudha. Akka aanaa caffee karaa buuttis immoo gurmii abbootii amantii keessatti koreedhaniin tajaajilaa jira. Kanaaf har'a immoo Waaqayyoo carraa nu laate obbo Galataanis kan aanaa caffee karaa buu abbaa adeemsaa Arongaadee fi qulqullina magaalaatiin wal qabate nu gidduutti argamanii haasaa gochuu isaaniitis baay'ee guddaa isaan galateeffatan nutti toleera. Kanaaf har'a waldaan sagalee misiraachoo dargaggoon isaanii tajaajiltoonni gaggeessitoonni bakka jiranitti haala kanaan tarsiimoo mootummaanis kaa'ee qabatte lafa kana immoo akka waldaan keenya misoomsituuf misoomsuu akka qabdutti waldaadhaaf misooman kennameef misooma isheedhaaf kenname irratti immoo hojii adda duree ta'een haala kanaan hojii akkana hojjetaa jirra. Carraa kana immoo kan nu kenne Waaqayyoodha. Waaqayyo carraa nu kenneef baay'ee isaan galateeffanna. Gara fuulduraattis karoora lafa kanarratti qabnu lafa wal caalee kanallee alatti wal qixxaate bakka bashannanaa dargaggoo waldaa sagalee misiraachootiin ta'ee namoonni baay'een miidhaginaan boqonnaan dhufanii akkaataatti ilaalan bakka namoonni macaafatti dubbisan bakka guddaa wanta gaariin keessatti hojjetamu hin hojjenna jenneetti gaafatamummaa fudhannee abbummaadhaniin lafa kanatti hojiidhaa dhufneerra akka har'a biqiltuu dhaabne kana qofa otoo hin ta'in bakka namoonni taa'anii kitaaba dubbisuu danda'an bakka namoonni taa'anii bashannanuu danda'an diizaayinii adda addaatti baafnee haala bakka bashannanaa ta'uun irratti hojjechuudhaafiif kutaan macaafni illee akkaataatti asitti laabiraariin banamuu danda'uun karoora akkasii qabannee socho'aa jirra. Kanaaf immoo Waaqayyo nu gargaara. Bulchaa aanaa caffee karaa buu obbo Alamaayyos immoo haala kanaan yaada jiru nu mijeessanii akka lafa kanarratti argamnus nama immoo qaaniratus bakka nu buusanii isaanis guddaa isaan galateeffanna. Ulfaadhaa ulfinni hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani maqaan koo dargaggoo Katamaa Daggafaa Tufaanaan jedhu miseensa waldaa sagalee misiraachoo Waaqarraa damee alamganaati. Har'a guyyaa har'aan asitti wal geenyeef biqiltuu dhaabuudhaaf biqiltuu kanas kan dhaabnu lafa bulchiinsi magaalaa Sabbataa duraan nuuf kenne irratti akkasitti immoo biqiltuu dhaabanee akeekni mootummaan lafa kaa'es bakkaan ga'uudhaaf dargaggoonni asitti hirmaachaa jiru. Kanaaf asitti wal geenye. Tole daawwattoota hordoftoota keenya kun waldaa sagalee misiraachoo Waaqarraati. Naannoo alamganaatti kan argamu keessummaa addaa isin qabadheen jira. Sababni asitti argamneef biqilaa dhaabuudhaaf yookaan biqilaa magariisaa dhaabnee waldaa iddootti bulchiinsi magaalaa Sabbataa yookaan shaggarsiitiin naannoo alamganaa irraa iddoo lafa charchiidhaaf itti kennedha. Kanaaf amma nama tokko faana hojii naasofna. Maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhuftani meesin?
Ani maqaan koo Daawitiin jedhama. Asuma magaalaa Alamganaa kanarraan dhufe. Baay'ee ashaaraa magariisa kana dhaabu keenyatti guddaan gammada. Bulchiinsi magaalaa, bulchiinsi aanaa nu eeyyamee lafa charchiidhaaf waaqeffannaaf nuu kenname irratti haala gaariif bifa ajaa'ibaatiin kun biqiltuu dhaabaa jira. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Miseensonni charchii keenya, dargaggoonni charchii keenya carraa kan argatanii kana dhaabuu isaanii baay'een gammada. Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Tole Daawwiti, waldaa keessatti gaheen kee maalidha? Waldaa sagalee misiraachoo waaqarraa irratti gaheen kee maalidha? Tajaajila ittiin tajaajiltu maalidha? Itti dabalees immoo lafti kun asitti isinii kennamuusaa maaltu itti dhaga'amee hordoftoota keenyaaf akka yaadadhaa kennu? Tole, ani waldaa sagalee misiraachoo waaqarraa keessatti faarfannaadhaan hin tajaajilaa nan faarfadhaa. Lafa kana immoo mootummaan nuu kennee bakka waaqeffannaa nuu kennuu kana baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Baay'ee waan nama gammachiisu, waan namatti tolu, boqonnaa lubbuu namaatiin waan laatu, waan haarawa nama galfachiisu. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama, gammadeera. Hordoftoota daawwattoota keenya ammas nama adda tokko isinii qabadheen dhufee jira. Waldaa sagalee misiraachoo waaqarraa Alamganaatti kan argamu iddoo waaqeffannaadhaaf lafa argatanii achirratti biqiltuu magariisaa dhaabaa jiru. Keessummaa tokko isinii qabadheen jira. Isa wajjin wal isin barsiisa. Tole, maqaan kee eenyudha? Gaheen hojii kee maal ture waldaa keessatti? Waldaa kanaa fi lafti kun kennamuunsaa, biqilaa kun asirra dhaabbachuunsaa maaltu itti dhaga'ame? Yaada kee gabaabinatti. Maqaan koo Takkaa Kumsaati. Gaheen hojii kooti immoo faarfataadha. Faarfannaadhaan tajaajila. Asitti bulchiinsi magaalaa fi bulchiinsi aanaa waliin ta'anii lafa iddoo waaqeffannaa yeroo baay'eedhaaf rakkannee dhabnee kan turre nuu kennuu isaaniitti guddaa gammadeera. Gammachuu kanas immoo ibsachuu keenyaan baay'ee kan humnaan olii ta'eeti nutti dhaga'ama. Akkasumallee guyyaa har'aa kana lafa kanatti argamne ashaaraa magariisa lafti kun keenya ta'uusaa mirkaneeffachuudhaan asitti dhaabateen jirra. Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Tole, maqaan keessan eenyudha? Waldaa sagalee misiraachoo waaqarraa Alamganaatti kan argamu keessatti gaheen keessan maal akka ta'ee fi waldaa kanaaf iddoon waaqeffannaa lafti kennameefii jiru kun maal akka isinitti dhaga'ameef na bulchiinsa magaalaa Sabbataa fi bulchiinsa aanaa kanaatiif galata isin qabdan maal akka ta'e gaafsitaniitu dubbattu maqaa keessan irraa kaastanii jechuudha. Maqaan koo Askaala jedhama. Gahee waldaa sanaati tajaajiltuudha. Kwaarii keessa tajaajila akkasuma mana raajiti. Lafa kana nuu kennamuu isaatti baay'ee nan gammada. Bulchiinsa aanaa Sabbataa kanas baay'een galateeffadha. Yeroo baay'ee gaafannee turre, baay'ee toora nu jalaa harkifatee ture. Amma garuu argachuu keenyaaf iddoo itti amallaknu, iddoo itti waaqayyoo waaqeffannu waan arganneef baay'ee waaqa galateeffadha. Agamtaa mee sa'aatii yookaan waggaa meeqa erga gaafattanii lafa kana fudhachuudhaaf erga gaafattanii mee hammam taatanii yaaddu? Gara waggaa 2 oliin ta'a. Daawwattoota hordoftoota keenya, kun TV waadaa dhalootaa Alamganaatti kan argamudha. TV'n waadaa dhalootaa yookaan waldaa sagalee misiraachoo waaqarraa iddoo waaqeffannaa waggoota baay'eedhaaf gaafatanii milkoomne turre. Amma garuu bara 2015 gara dhumaa kana waan argataniif iddoo isaa jirra. Amma iddoo itti waldaan kennameef suni waldaa kanaaf iddoo itti kenname kana dhaloonni baay'een, dargaggoonni baay'een kunoo asii biqilaa dhaabaa jiru. Kunoo amma nama tokko isin qabadheen dhufee jira. Maqaan kee eenyu akka ta'ee fi waldaa keessatti ga'een kee maal akka ta'e, lafti kun waldaa kanaaf kennamuufsaa maaltu akka itti dhaga'ame gabaabsitee nutti himta. Maqaan koo Wangeelaawii Daani'eel Warqinaati. Waldaa sagalee misiraachoo keessatti gaheen koo hojii wangeelaati. Gaheen kee hojii wangeelaati waldaa sagalee misiraachoo keessatti jechuudha. Waldaa sagalee misiraachoo kanaaf lafti kun gaafa kennamu maaltu itti dhaga'ame akka dhuunfaa keetti waldaa keessan kanaaf? Waldaan kun baroota baay'eedhaaf bakka itti waaqeffannaa gaafataa turani. Amma garuu yeroo waldaa kanaaf lafti kun kennamu anaaf akka kootti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Carraa kan argachuu kootiif duraan dursee baay'ee galatoomaan siniin jedha. Ani maqaan koo Pastara Barraan jedhama. Pastarii dargaggootati. Waldaa sagalee misiraachoo keessatti gaggeessummaadhaanis nan tajaajila. Wanti baay'een namatti tolu waaqayyo nu gargaaruusaa, waaqayyo guyyaa har'aa nu kennuusaa, abdiin akka jiru baay'ee namatti tola. Kanuma yaadni ni qaba. Lafti kun isinii kennamuusaa maaltu itti dhaga'ame? Dargaggoonni baay'een kunoo as jiru, biqiltuu dhaabaa jiru. Dargaggoonni waldaa sagalee misiraachoo waaqarraa Alamganaarra kan jiru. Maaltu itti dhaga'ame akka paastarii waldaa saniitti maaltu itti dhaga'ame yaada keessan? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waldaan sagalee misiraachoo erga jalqabdee gara waggaa 6
akkasumatti fakkaata. Mana kiraa keessatti gatii baay'ee kaffalaa turte, aarsaa gurguddaa kaffalaa turte, dargaggoota baay'ee sagalee waaqayyoo karaa qulqulluu fi karaa gaariidhaan barsiisaa jirti. Dhaloonni baay'een garuu mana kiraa keessatti yeroo dabarsu aarsaa kaffalee gatii baasee, har'a garuu waaqayyo guyyaa kana nuuf fiduu isaatiif duraan dursee waaqayyoon baay'een galateeffadha, baay'een waaqayyoon eebbisa. Waldaan lafa dhuunfaa ishiitii qabaattee dhalootatti kan qartu, dhaloota kan itti karaatti argisiistu dirqama qabaachuu qabdi. Harka kiraa keessaa bahuu ishiitiif baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama.